Harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni chaanaala keenya ogummaa tuubii nagaaf kabaja jaalalli bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufeen wantoota lamaan isinitti agarsiisa. Innis tokko bilbilli keenya ariifatee waan hojjechuu maaliif dida, lammaffaan immoo yeroo daataatti fayyadamnu bilbilli keenya maaliif dafee birrii fixa. Odeeffannoo dhugaa ta'ee fi sirriitti kan isiniif hojjetu isinis gootanii anaa wajjin amma seetingii sirreessamu kana sirreessitanii walii wajjin kan ilaallu ta'a. Wanti kun dhugaadha, dhibbaa dhibbaan itti amanaa, sirriitti isiniif hojjeta waan ta'eef toora isinitti agarsiisu kanaan fayyadamuutiin ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti appilikeeshinii tokko waan tokko illee isin hin barbaachisu. Jalqaba irratti seetingii bilbila keessanii keessa seentu. Seetingii bilbila keessanii hin tuqxu. Akkas ol deemtanii gara dhumaa irra dhaqxu. About phone kan jettu kana odeeffannoo waa'ee bilbila keessaniitii ishee irra tuqxu jechuudha al tokkoof. Egaan kan koo akka kanatti naaf fidaa. Warri bilbilli keessan Samsungii ta'e akkasitti isinii fidaa jechuudha. Isa booda software information isheetu kana tuqxu jechuudha. Akkasitti erga isiniif dhufeetii asirraatii build number isheetu kana ala torba tuqxu jechuudha. Yeroo torbaaf build number isheetu kana tuqxu jechuudha. Akkasitti erga dhufee paatarnii keessanitti gootu jechuudha. Bakka amma booda deebitanii warri bilbilli keessan Samsungii ta'e seetingii keessan irratti waan haaraa dhufee jechuudha. Sila about phone darbee waan biraan jiru ture. Developer option kan jiru kanatu dhufee jechuudha. Isa keessa seennaa jechuudha amma. Erga isa keessa seennee booda gara gadii kana ijool daddarbanne jechuudha. Wanti nun ofirraatii cufuu qabnu background process limit kan jedhu kana jechuudha. Background process limit ishee jettu kana al tokkoof tuqnaa jechuudha. Ergi kana tuqnee booda as keessaa wantoonni nu filachuu qabnu background process limit kana ergi tuqnee booda no background process isheettu kana filannaa jechuudha. Dudduubarraan utuu isin waan tokko hin barbaadin ofiisaan hojjetaa jechuudha. Kana yoo tuqxanii kana yoo ofirraa cuftanii waan tokko yoo dudduubaraan hojjechuu hin danda'u jechuudha. No background process isheettu kanarra kaawwattu jechuudha. Egaan kana booda warriin akka email fa telegiraamii fa wanti online barbaadu ofiisaan dudduubaraan utuu isin hin banini hin hojjetu jechuudha. Yeroo isin bantan qofaatti kan hin hojjetu. Kan bilbila keessan irraatii birrii fixuu yookiin immoo maallaqa keessan kan nyaatu wantoota utuu isin ittiin fayyadamin bifa notifikashiniitiin galan online gaafa seentan jechuudha. Calliseetuma qarshii keessan nyaataa jechuudha. Isin fayyadamaa jirtanii background yookiin dudduubumaanii utuu isin hin arginidha jechuudha kan inni birrii keessan nyaatu. Amma ergi akkana goone garuu Facebookiin fayyadama yoo ta'e kan nyaatu Facebookii qofadha jechuudha. Yeroo an banu qofattidha jechuudha kan inni nyaachuu danda'u. Appilikeeshiniin kamiyyuu dudduubaan yookiin backgroundiidhaanii qarshii ani qabu nyaachuu danda'u jechuudha. Mi'aa ilaallu. Wanti dudduubarraan dhufaa jiru hin jiru jechuudha. Facebookii qofaa jechuudha kan fayyadamuu danda'u amma. Saayitiin Facebookii cufee waan biraa fayyadamutti immoo Facebookiin notifikashiniin isaa dhufee hin galu jechuudha. Telegiraamiin fayyadamu yoo ta'e telegiraamiin saayitii ani gargaaramu qofatti notifikashiniin isaa yookiin immoo ergaan isaa dhufaa jechuudha. Baay'ee tokko kan isin gargaarudha jedhee yaada. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like share gochuun hiriyoota keessaniin qaqqabsiisaan isiniin jedha. YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii chaanaala ogummaa tuubii ta'an isiniin jedha. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isinin jaalladha. Turtii gaarii.